Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo duraa. Maqaan kiyya Saadiyaa jedhama. Waan jiruu tiyya keessatti rakkoo jabduu natti taatee na rakkiste takkatu jira. Rakkoo tanaaf furmaata dhabee hedduu cinqamaa ture. Amma gama Nuural Hudaa kana dhaddacha addaa tokko banamuu dhageenyaan iyyannoo kiyya kurfeeffadhee as gore. Iyyannoon tiyya akkasii gadi kana. Abbaan warraa kiyya nama gaariidha. Haala amala bareedaa qaba. Garuu sababa rakkoo takkaatiif adda bahuun dirqama nutti ta'uuf deema. Rakkina kana furuuf yeroo hedduu yaalii godhee dadhabe. Ofii kiyyaa qofa osoo hin taane namoota birootis itti ergee karaa hedduun yaalee jira. Garuu furmaata takka illee hin arganne. Rakkoon jabduun jiruu teenya diiguuf deemtu tun salaatuu dhabuu isaati. Abbaan warraa kiyya kan haala amala gaarii qabu kun Rabbi isaatiif sujuuduu didee jaalala teenya boreesse. Yeroo hedduu salaati jedheeni kadhee dadhabe. Nama gurguddaa isa biratti kabajaa qabus itti ergee humaa sirraa'uu dide. Sababa kanaaf isaan adda bahuu filadhe. Tarkaanfii irraa boodaatti seenuun dura murtii dhaddacha kanarraa natti kennamu dhagahuu fedha. Abbaan murtii dhaddacha kanaa iyyannoo kiyya kana ija shari'aa islaamaatiin ilaalee murtii haqaa kanaaf kennu gaafadha. Iyyannoo lammaffaa. Aniyyataa Aatu Qaasaan jedhama. Sagantaa quuqaa keenyatti mannee furmaata itti argannu kana nuuf banuu keessaniif hedduun isin galatoomfadha. Anis akkuma iyyattoota biroo waan rakkoo natti ta'e takka qabadheetiin gamana dhufe. Ani jaartii bareedduu Rabbiin guddaan faayee uumeen badhaafamee jira. Jaartiin tiyyaa toltu namaati. Haalaan inni si jaaladha. Garuu anin fedha tokko isirraa dhabee yaaddooyinaan gama dhaddacha kanaa dhufe. Jaartiin tiyya gaariin jaalatamtuun tun guyyaa tokkoofis akkuma tasaallee siin jaaladha naan jetteen beektu. Namni niin umrii kiyya guutuu waliin jiraachuuf murteesse akkamitti jecha tana naaf dhabeetu na yaaddeesse. Sababa kanaafiin gama dhaddacha kanaa dhufe. Abbaan murtii waan naaf murteessu yookaan waan irratti murteessu dhaggeeffachuuf qophiidha. Hiya zawjati unwanuha unwani wa habibati bustanuha bustani. Fariyaa waan jettu qabda iyyannoo tanarratti. Iyyannoon xiqqoo jajjabaachuu jirti. Kanaafuu waan jajjabaatte garuu humna qabu achi dabarsineetta. Santu gaarii. Har'a iyyannoo sadaffaatiin itti ta'uu fedha. Hayyee itti fufi. Iyyataan sadaffaa sagaluma tiyyaaniin iyyachuu fedha sagaleen tiyyaa dhaga'amtuu jedhe. Dimtsaachinis samaa jechuu? Akkasi. Haa iyyatu jalaa hiikaa. Itti fufi iyyataa sadaffaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Qopheessitoota sagantaa raadiyoo Nuural Hudaa akkam jirtan fayyaa keessan nagaa. Egaa bakkuma jirtanitti nageenya Rabbiitii fi rahmaan isin biraa jiraatu. Akkasuma warri sagantaa dhaddacha jaalalaa kana qopheessitan jaalala Rabbiidha isinirraa jiraatu. Isinillee warroonni sagantaa dhaddacha jaalalaa kanarratti sagantaa nuu kennitan Rabbiin waan isin barbaadaniin waliin isin haa ga'u jenna. Akkasumaan har'a iyyataa fanna karaa dhaddacha jaalalaa dhufe. Ani himata u'aatan jaama haadha manaatiyyaa nimadha haati manaatiyyaa shaa'uu jaamti. Haadha manaatiyyaa hedduu na jaalatti jireenya keenya keessatti gammachuu waliin qooddannaa gaddallee waliin qooddannaa. Haadha manaatiyyaa jaalatamtuu kabajamtuu tana hedduu wal jaalanna hedduun jaaladha hedduu na jaalatti. Keessawuu haalli maatii kiyya ishiin itti na jaalattu haalan ani jaaladhu caalatti na jaalatti. Gama dinagdeetillee dinagdee hamma humna keenya qabeenyi keenya nurraa hafee yoo nama dhaqqabuu dadhabe kana maadhaa hin kajeellu. Akkasuma haadha manaa jaalatamtuu kabajamtuu tiyya tana jireenya keenya keessatti wanni nurraa hir'ate hin jiru osoo akkanatti wajjin boonnee kofallee taphannee jiraannu. Wanni har'a iyyannaaf gara dhaddacha jaalalaa na fide haadha manaa jaalatamtuu tiyya tanaa yeroo gama hirriibaa gara firaasha hirriibaa yeroo baane yeroo baay'ee fedhii kiyya naaf hin guuttu. Firaasha hirriibatti gara firaasha hirriibatti yeroo baay'ee fedhii kiyya naaf hin guuttu. Na mormiti na dura dhaabbatti fedhii kiyya haa tahuu jetti. Anis fedhii ishii dura dhaabbadhee fedhii kiyyaan guuttadharratti
yoo kaa'oo jaalalti teenya fi waldiddaan teenya nu lamaan ceddutti uumamte sababa kanaaf jechaan usee itti dhiisa. Har'a iyyannaa kanatuun gara dhaddacha jaalalaa na fide. Kanaafan gara dhaddacha jaalalaa dhufee jennaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أقفة خير دا ور خير رب لي أولو وربنا واتاسجد دا قم سغنتا كنيا سغنتا ديبسا والرئيتا داتسينا بإذن تبارك وتعالى ومنه وكرمه ردتي ينو جاللا كجالة ابن سوداف قد الأبته yaaliidha taasisaa deebisaa gaarii bi'iznii tabaaraka wa ta'aalaa godhuudhaan insha Allah. Iyyataan dura waan je'u jaarsi kiyya nama haala gaariitii jetti duuba. Iyyatuun dura jaarsi kiyya nama haala gaariitii garuu hin salaatu waan hin salaanneef jecha isaan adda bayuu barbaada. وان جندوبا اولا وقبل كل شيء وهند درا وان درسو قبو نما توكو وججراچوف صاحب غداچوف الدين ديني دا بفساتي مت حال اساتي مت قبنيا اساتي مت كان نبي كان عليه الصلاه والسلام اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن في الارض فساد عريض. yeroo isinitti dhufe namni diinii isaa jaalattan ka haala isaa jaalattan intala teeysan itti heerumsiisaadha jedhe. yoo diddan ammoo badii guddatu lafa keessatti argamuuf ta'a jedhe. namni nama diinatti heerumsiisu dide balaa guddatu badii guddatu ganda isaa seena jechu. kabajaa diinaa ka dide namni ulee muusaadha dide ulee fir'aawnaa baata jedhan. namni rabbiif gabroomuu dide gabrummaa ilma namaatti isa mudata. فماذا بعد الحق إلا الضلال إيجا أجادده ترى ملي ونين كيس جرونجو. نعم إيجا هيروما حلالي خربين قرت التأيفت داجدو هيروما دينا انت ليس إيجا هيروم سيسن هيروما قرت مع سيادات تبكبو أججو دورا درسي نمني warri intala ofiitti kennuu qabu nama diinii qabu nama haala qabu ta'uudha qaba jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. gaafsan si dabarte achi booda hoo eegadiin beeyte eegadiin dhageesse maaltu sirra jira? wanni sirra jiru nama kana eega gorsitee si qeebaluu dide isaan adda bahuu malee wani takkan jirtu. لأنه نبي كenya عليه الصلاة والسلام وان جاء فمن تركها فقد كفر. نمني صلاتك نديس كفر جاء كافر لا يدفن في مقابر المسلمين وصدو قبر إسلامك يسات الأول منمنسون قبر كافر أجيفم قبر كافر أجيفم دعان إساء جرا إساء ديسي إسلام وججرات شون قبو جاجو أولا مبي كتكت jiruun si hojii jiraachuu dhiisi warra du'aa wajjiinuu jiraachuun qabu qabrii islaamaatirraa fageessanii qabrii kaafiratti awwaalan. salaanni tun amriin isii jaba. ولهذا فرضها الله سبحانه وتعالى وحيا مباشرا عند سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى. نبي محمد أوليامي وفت أوليامي ربي سبحانه وتعالى بك سدرة المنتهى بك جنة نجرتو أجتي سمرت أوليامي واي صلاتها كان اتكن يجو واجب اتقول يجو أجتي بغير واسطة ملايكي كان أصو اتني من خرا ملايكي كاتين وفي فرب قرتي صلاتك كان واجب سرقود سيف أمتك يترتي يجو تدبرس
amriin salaataa jabaata urraaji samii dhaqeeti salaata sana nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam achiinuu fidee bara waan laftuu miti shari'oolee biraa shari'oolee hedduu karaa maleekichaatiin itti fide dachii tanarratti itti gaffide ammaa salaata samii dhaqee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam achi fudhatee dhufe jabina salaataa laala namni salaata kana balleeyse gaaf tokko nabiin alayhi salaatu wassalaam samii dhaqee jibriil deemeeni namticha tokko kaciisu tokko ammoo kabira dhaabbatu dhagaa baadhatee argee jee duuba ka dhagaa baadhatu kun dhagaa kanaan fuudhee mataa namticha ciisuu kana falaxa jedhe dhagaa kanaan dhagaan kun yeroo konkolaate ammallee dhagaa kana fudhateetuma itti deebisa jedhe yeroo inni mataa isaa kana falaxu dhagaa kana yeroo fudhachuuf jala achi deemu yeroo inni dhagaa san fudhatee achi as deebi'u bikki falaxamte sun duruu waliif fayyite jedhe yaa jibriil maaluma kun jedheetin jibriil gaafadhe je nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhe jibriil alayhi salaatu wassalaam kuni gurbaadha ka salaata waajiba taatirraa rafu ka salaata waajiba taatirraa rafu jedhu subhaanallah yanaamu ani salaati ilmaktuuba ilaa guyyaan qiyaamaa gahutti mataan isaa akkasi cafaqama jechuudha yeroo mataan isaa cafaqame ammallee rabbii walitti fayyisa maaliif akka azaabni laalaan itti dhagahamuuf ammallee namtichi bira jiru dhagaa fudhateetuma ka rabbiin itti wakkale ka maleeykaadha mataa isaa kana keessa itti gadhiisa jechuudha amriin salaata dhiisuudha osoo guyyaan qiyaamaa sun hin gahinuu azaaba namatti farada jechuudha guyyaa qiyaamaa hoo eessa seenan ibidda saqar jedhamtu seenan maa salakakum fi saqar qaaluu lam naku min almusalliin maaltu ibidda saqar jedhamtu ta akkaan qabsiifamtuu tana isin seensisa yeroo jedhanii gaafatan warra ibiddaa nutin salaannu tanaafi jedhan subhaanallah namtichin salaanne ibidda saqariitiif uf kurfeeyse jechuu hin danda'u waan hin dandeenyeef uf kurfeeyse ibiddi waan danda'amtuu miti salaanni tun awwalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yooma alqiyaama dura wanni namni ittiin herregamu dirree qiyaamaa yeroo dhaqe dura salaatarraa rabbiin isa gaafata waajiba hedduu irra kaayirraa salaatarraa dura gaafata فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله يو سلاني تلته وجين ساتله يو سلاني بده وجين سجلابت نعم سلاني تل إسي نبي كenya عليه الصلاة والسلام دامته براكوت الراج وسيا إسا دامس إسا كغاف الدنيا راغودانو دوما هفور بافنا إسات كوني جبين الراج أمرين صلاة جبات الراج الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة وما ملكت أيمانكم صلاة جبي فدا جبرني الله ميدنا كان دامته دو نبي كenya عليه الصلاة والسلام كناف أمرين صلاة أمري لا فادامت نعم وعمودها الصلاة دين الإسلام كان أمرين الراجبة أتوبان دين الإسلام صلاة نمني أتوبا من إساء كيسا كفي زمن الركوفيج يعني دين في بل ليس يجور دوبا نمتج كناف أمرين صلاة أمري لا فامتي نمني هنگا صلاة تي مكا إسلام بافتو الله إسلام هنجرمو إسلام وجين تاون إسلام سنغوتو مكا إسلام بافتو إسلام سنغوتو أنن جالت دان أفاني إسلام بافتو هنگا هجيد أمول إستججو كناف أدبه تسر رجرة دنيا تنتزف كسارستي آكرت اللي خسارة سني في الرقم تيجو كناف فقادو بك سني سنجنة أبوليتي تين قافل لما يستورا وانجتو جارتين تي نما غاري دا نما بريدو لكن أمو قيو ما تكالي سجالة أنان جتين بيتو وجادو بقافتان كن أسلتي نبي كن يمال عليه الصلاة والسلام إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه نمني تكو أبوليس سايرو جالته سجالة نجريتي هاي موجي أكدرن جالالي إسات اللينس إساب أرقمتي جري لجوار والجالة تانججو إيغا نما براتي توسي جالة دا همون برباچيزي مالا جالالي جارسا جارتي
jaartiin jaarsan si jaaladha jechuun jaarsi jaartiidhaan si jaaladha jechuun waan barbaachisaadha. Haalli tokko tokko ni argama naannawa tokko tokkotti akka naannawaa ta'e jaartiin si jaaladhaa kana qaanfachuun akka warra duritti naannawa tokko tokkotti ammas aadaan sun kaafee ni jira. Si jaaladhaa waan akkanaa walitti dubbatan jaalalli isaanii gorma keessa teessiif hojiidhaan ammoo jaalala kana ni mul'isan. Kanaafuu warra akkasiitirraa jaartiin kee ta'uutu mala yoo hojii isiitiin jaalala kana mul'iste si jaalachuun isii beekama. Warra kee jaalachuun si jaalachuu beekama. Si jaalachuurraa warra kee jaalatti. Kanaaf afaaniin siin jechuu dadhabdus qaanfachuu isiittu mala tana laaftumatti ilaali siin jenna. Waan hojiin isii jibbisiisaa hin ta'iniin hojimmaan isiin dalaydee si jaalachiisunu sunu jaalala keetirraayi siin jenna. Tayyib gaafataan sadeessituudha. Waan jedhu jaartiin tiyya nama gaariidha warra kiyyallee naa kabajji laakiin ammoo wal qunnamtii bikka firaashatti rakkina qabdi waan ufi feete malee tiyyaayyaman gootu jaadu. Waan jennuun duuba نبي كنيا عليه الصلاة والسلام وانجل إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. انت اللي تكيرو فراش جارس إسيرا ضد جارس اتهاجمي ملائكة أبارا هنقلفت بريدود. رواية براك يستي حما إن الرجال تد رواية براك يستي حما نعم ربي انقرتي سبحانه وتعالى والجرو كعرش الرجل سونس إسيسان الرتد لنا أجل وكان الذي في السماء ساخطا عليها حما نمتج الرجالة تد دلن سو ربي فرأتت كمليكا فرأت حنقا قويا إني هيما قد إيفي قيفا ما قد في التججو إذن دلن سو ربي لافتومي تمليكا لافتومي. حديث براك يستي وانجل النبي كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور. قربان جارتي إسا حاجة فراشاتي بتكالني ودافي رويامي وصو إيل الرجرات اللي دا هادو فتوجي بدينا قد أجرا إبدار كاكبار إستي أجمت دامسيتي أجمت تدابدي حاجة إسا هافتو جادو. أمرين كن أمري لا فامتي وصو namni tokko nama tokkoof sujuuda bu'uun kaayyamu taate la sajadati almar'atu li zawjiha sila jaartitu jaarsaaf sujuuda bu'a je nabiin keenya alayhi salatu wasalam. Amri jaba amriin isaa jechuudha. Qaalii isaa sirritti godhuu qabdi haajaa isaa qaceellotti eeguu qabdi jechuudha. Intalli takka hin soomin wa zawjuha shaahidun osoo jaarsi biyya jiruu je nabiin keenya alayhi salatu wasalam. Soomana sunnaa jechuudha. Soomana waajibaa ni soommanti. eenyuun illee hayyaman gaafatu soomana waajibaa. Soomana sunnaadha ammoo hayyama jaarsaatiin malee hin soomanini yoo jaarsitti haajame hin beeytu. Duuba amriin kun jaba kanaaf qaalii godhuu waajiba isiiti. Sirratti ammoo wanni jiru atis uzrii isii rakkina isii ilaale dhukkubuun mala rakkinni hamaan tokko tokkotti jiraachuun mala rakkina san sharciin isiifis ni ilaalte jechuudha. Isii yoo rakkina tokko hin qabaanne dhukkubni tokko miidhaan tokko yoo hin argamin akkanumatti isa hiraarsuun hin barbaachisu qaalii godhuudha qabdi jenna. Sagantaa keenya asirratti dhaabbata. Rabbii waan barani nu afamsiisu itti nu hadalaysiisu. Jazakumullahu khayran wa ahsana ilaykum wa ja'ala al-jannata al-firdawsa ma'waakum. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. مع السلامة إلى اللقاء. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني.